sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Muddee lama bara 2016 harka fuune akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbuudha. Akkuma barame jalqaba irratti oduun karaa jaalloolee buttaa isiniif dhiyaata. Wallee warraaqsaas ni qabna. Qophii addaa isiniif dhiyeessaa kan isin keessummeessu ani Jiituu Gadaati. Amma sududumaan gara oduutti isin dabarsa. Guutummaa golee Oromiyaa keessatti maqaa Komaand Poostiin hidhaa fi dararri ilmaan Oromoo irratti raawwatu daran hammaachuu qeerroon bakkoota garaagaraa gabaasan. Kanumaan walqabatees godina Arsii Aanaa Shirkaa keessatti namoonni hedduun ukkaamsamuu maddeen qeerroo aanichaa eeran. Akka qeerroon bakkichaa jedhanitti namoonni sababaa malee guyyaa guyyaan hidhamuun heddummaataa jira. Dargaggoonni qaroo hedduun hidhaman illee kanneen maqaan isaanii adda bahe muraasni Ibrahim Musa, Abdul Qadir Sayyida, Qaadi Ibrahim Aliyyi, Siisee Taaffasaa akka jedhaman gabaasa nu qaqqabe ni addeessa. Haaluma wal fakkaatuun godina Wallagga Bahaa aanaa Nunnuqumbaatti namoonni hedduun mana hidhaatti guuramuu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Sadaasa 30 bara 2016 hidhaa ji'a tokko waajjira poolisii magaalaa Nunnutti sababaa malee erga hidhamaniin booda ammas namoonni 15 hanga ammaa qorannaa fi murtii tokko malee hidhaatti dararamaa jiraachuun beekame. Aanaa kana keessatti namoota sababaa malee hidhamanii jiran keessaa barsiisaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Nunnuu kan ta'e barsiisaa Maatiyoosii fi daldalaa kan ta'e namni maqaan isaa Dirribaa jedhamu kanneen maqaa Komaand Poostiin dararamaa jiran ta'uu maddeen keenya bakkichaa eeran. Oduu wal fakkaatuun dura taa'aa Koongireesii Federaalawaa Oromoo kan ta'an Dr. Mararaa Guddinaa hidhamuun beekame. Dr. Mararaan Oromoota biyya hambaa jiran jajjabeessaa akka turanii fi nuffii malee dhimma Oromoo miidiyaa garaagaraatti dubbachuun nama beekamadha. Turtii biyya alaan booda gara biyyaatti yeroo deebi'an Sadaasa 30 bara 2016 hidhamuu isaanii oduun nu qaqqabe ni mirkaneessa. Dhumarratti bulchiinsi Sadoo Gadaa UNESCO irratti galmaa'e. Baroota dheeraaf eenyummaa Oromoo addunyaatti beeksisuuf akkasumas osoo seera ittiin bulmaata haqaa qabu dhiibamuu Oromoo addunyaatti beeksisuuf lubbuu isaanii qaqqaalii kaffalaa baasaa turan bu'aa dhiiga ilmaan Oromootiin bulchiinsi Gadaa Oromoo UNESCO irratti galmaa'uun milkaa'eera. Ergamtuu murna TPLF kan taate OPDO nuti galmeessise jechuun dhaadattus kun bu'aa qabsoo uummata Oromoo akka ta'e nama maraafuu ifa galaadha. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo uummata Oromoo fi jaallattoota uummata Oromoo maraan baga gammaddan baga gammanne jechaa hanga dhumaatti yoo tokkummaan falmanne akkuma kana gabrummaa seenaa taasisuu ni dandeenya isiniin jenna. Oduun keenya sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo guyyaa har'aaf jenne kanuma qophiilee keenyaafan waliin turtii gaarii. Ipo, kallacha qabsoo uummata Oromooti. Abaa'oo. Falataa mukaan soofani. Alagaa binga doomani. Falataa muka soofure. Alagaa binga doomure. Arra ijoollee keenya hin gadoomani. Alagaa binga doomani.
Beeksisa. Deeggarsa qeerroo idil addunyaa damee Minisootaa. Waamicha marii fi deeggarsa qeerroo bilisummaa Oromiyaatiif. Yoo jettan mudde 3 bara 2016 waaree booda sa'a 2 irratti. Bakki isaa 465 Makubiin State Paul MN 55103. Waamicha marii fi deeggarsa qeerroo bilisummaa Oromiyaatiif. Abrahaam Mijay, Mijuel, Mijuken, Bari naga, Wara bari naga, Ala warri naga, Warra fori naga, Eri naga, Eti naga, Ala dalchi naga, Ala gormi naga, Ala warri naga, Or naga ya kawaki naga nugu, Ullan naga, Ulle bulla naga, Waki robe ala tambaragu, Lendo merkete okolegu, Naga waki nugu, Or naga ya katisa ule naga ya, Tisa ule naga, Elema gadi naga, Tisa naga ya panegan, Nageni olega, Mijay, Karra Mijay, Tana Mijay, Mude ada kabayo, oye godane.
Gadaa. Gadaan bulchiinsa Oromoon jaarrolee hedduu dura uumee dhimma bulchiinsaa, hawaasummaa, dinagdee fi siyaasaa itti gaggeessaa turedha. Waa'ee Gadaa barruu kanaan ibsee fi of keessaa haasa'ee fixuuf uummati Oromoos takkaatti lallabee kan dhumus miti. Gadaan amantiin, qaalluu muudee fi hoodee kan bobbaasu, caffee isaarrattis noolee dhaabee eebbisuu fi abbaa bokkuutiif, abbaa gadaatiif, gadooma, abbaa kormaas kormoomsee, aangessee, damboobsee of kalchee gaggeessa. Gadaa gaggeessuun saalfii fi qaanii hin qabu. Kanaaf bara Gadaa gaa'illi hin jiru, bara Gadaa saalfiin hin jiru. Bara Gadaa keessa gadoomatu jira. Bulchiinsa karaa nagaa walii kennuutu jira. Heera amantiitu lallabama. Seera uumamaatu tumama. Tumamees caffeetti lallabama. Abbaan bokkuu salgeetti, salgeen shanacha yookaan shaneetti. Shanichi jaarsa ollaatti kennuun seera dabe ilaalu. Ilaalanii gaaddisa jalatti dhugaa nu dubbisi jedhanii Waaqayyoon kadhatanii dhugaan murteessu. Heerri uumaa ganamaa cabee dubartiin dhala dhabnaan jaarsi hoodaa alangaa qausaa 8 Gadaatti lallaba. Dhabduunis ni argatti. Malee akka bulchiinsa dimokiraasii namni suufii afarsaa bara 80 sobu. Gadaan bara 8dha. Bulchiinsi dimokiraasii kun riippaabilika jetti. Namuu si filannaan haga feete jetti. Haa ta'u malee Gadaan bara 8 baallii fuutee baalliitti buttaadhaan darbitu bara Afrikanaaf akka tasaa Gadaa tokko rakkoon hoogganaa yoo mudatte bara 12 malee wanti akka faranjii ilkaan addeessanii wal sobaa bara bahan hin jiru. Oromoon bara addunyaan sirna dimokiraasii amma hafarsitu kanaan buluu hin eegalin durayyuu sadoo Gadaatiin bula. Gadaan mallattoo Oromummaati. Jarreen baha fagoo walqixxummaa uummataa mirgaa fi seera Oromoo dura barre. Oromoo si barsiisna jedhanis Oromoon mirga namaa miti mirga horii fi midhaan illee addunyaa dura eeguu jalqabe. Biyya addunyaa kanarraa jaarraa 14ffaa dura faajjii mataashee faajjii abbaa Gadaa qabdullee Oromiyaadha. Gadaan dhuguma walqixxummaadha, tokkummaadha. Sadoo Gadaa keessatti namni tokko aangoo kurfeessee ofiif qofa qabachuun waan hin yaadamne. Bulchuuf yookaan hoogganuuf dandeettii fi garaa sabaaf yaadu qabaachuu malee Sadoo Gadaa keessatti saba ofii miidhaa, saba ofiif dhaabbachuun hin yaalamu. Akkuma intalli miixuu haadha gorsiti jedhan sana amma addunyaan dimokiraasii jettee gurra nurraa cirti. Ayyaanota akka addunyaatti har'a ayyaana abbaa, ayyaana haadhaa, guyyaa galataa jechuun akka waan aadaa warra baha fagootti ilaallu illee Oromoon ganamumaan bulchiinsa Gadaa keessatti ni beeka. Egaan dubbiin itti gala qabde akkuma jedhan anis waa malee Gadaa hin jenne. Eenyummaa saba keenyaa kan jaarraa hedduuf haguugame wareegama qaqqaalii ilmaan Oromoo baasaniin kunoo sadoo yookaan bulchiinsi Gadaa UNESCO irratti galmaa'ee jira. Gaaffii uummata Oromoo ukkaamsuun akkasitti hin danda'amne ajjechaa fi gochoonni suukanneessaan Oromoo Oromummaa jaallachuurraa adda baasuu akka hin dandeenye haaloo kuufamaa abbootii keenyarraa dhaalleen har'a dhaloonni qubee mirkaneessinee jirra. Galanni abbootii Oromoo kanneen utuu barbadaa Oromummaa dhaamsaa osoo jedhamanii daaraa irra dibanii akka hin dhaamnes mukukkulatti suuqanii imaanaa kana har'arraan ga'aniif yaa ta'u. OPDO'n har'as anatu saba Oromoof sirna Gadaa galmeessise jettee qaanii malee ija ashaboon dhiqattee dhaadattus kan Oromoon jaallanne Oromummaaf
akka hin dhimmamne garuu sammuu dhalootaa keessaa baasuu hin dandeessu. Osoo waa'een gadaa Opiidiyoo dhiphisee silaa irreecha irratti Oromoon waaqa isaa galateeffachuu ba'e dhibbaatamaan maaliif ajjeesu ree? Namichatu jedhan hiriyaa isaatiin kuruphee gurra ishee fi luka ishee walittan dhahee jennaan hiriyaan isaa hin fakkaatu fakkeessadhu jedhee ni jedhama. Egaa kana booda gaaffiin uummata Oromoo gaaffii addunyaati. Dhimmi uummata Oromoos dhimmuma addunyaati. Oromoon gadaan bulee bare garba Habashaa ta'uu amanee fudhataan sichi waan hin fakkaanne. Gadaan keenya addunyaa walqixxummaa barsiisee nuun garbummaa dhaalchisuu akka hin dandeenye jarreen nu ergachuuf ifaajan haa baran. Oromoon heeraa fi seera ittiin bulu kan halagaan hin summeessine taliila aadaa sadoo gadaa qaba. Waaqni garaa gurraachaa, Waaqni Booranaa fi Baarentuu gadaa keenya gadaa bilisummaa nuuf haa taasisu. Ilmaan Oromoo kanneen biyya keessaa fi ala jirtan marti baga gammanne. Hayyoota Oromoo galmaa'u sadoo gadaaf shora taphattan ammoo dirqama Oromummaa ba'uu keessaniif seenaa yoomillee isin yaadata. Galanni keessanis dheebuu keenya yeroo maraa bilisummaa ta'u jenna. Horaa bulaa. Ipo, kallacha qabsoo uummata Oromooti. Abaa'oo. Falataa mukaan soofani. Alagaa binga doomani. Falataa mukaan soofure. Alagaa binga doomure. Arrajoollee keenya hin gadoomani. Alagaa binga doomani. Yookaan doomalee hin gabroomani. Alagaa binga doomani. Akka taata saafaa yoo jannoomani. Alagaa binga doomani. Akka goobanaafaa hin gabroomure. Alagaa binga doomure. Tokkummaan kaanii yoo jabaatani. Alagaa binga doomani. Aarsaa kafalanii yoo qabsaani. Alagaa binga doomani. Falataa muka soofure. Alagaa binga doomani. Abaa'oo. Wabooko. Abaa'oo. Wabooko. Abaa'oo. Wabooko. Sifallolaa uummataan har'aan gortu. Sifallolaa Oromoon har'aan gortu. Sifallolaa uummataan har'aan gortu. Sifallolaa Oromoon har'aan gortu. Dargaggoon Oromoo kaatee bosonaan galtu. Sifallolaa Oromoon har'aan gortu. Ijoolleen Booranaa uummataan har'aan gortu. Sifallolaa Oromoon har'aan gortu. Ilmaan bareentumaa maal kaateen har'aan gortu. Sifallolaa Oromoon har'aan gortu. Kumaa ijoollee keetii kaatee bosonaan galtu. Sifallolaa Oromoon har'aan gortu. Fardaan lolaa uummataan har'aan gortu. Sifallolaa Oromoon har'aan gortu. Sifallolaa uummataan har'aan gortu. Sifallolaa Oromoon har'aan gortu. Sifallolaa uummataan har'aan gortu. Sifallolaa Oromoon har'aan gortu. Abaa'oo. Wabooko. Abaa'oo. Wabooko. Abaa'oo. Wabooko. Baladaamii shagoo ya sarriiti. Mana waamin dhiiroo gaafatiki. Baladaamii shagoo ya sarriiti. Mana waamin dhiiroo gaafatiki. Asii gadi kuuloo. Baladaami. Har'aa geessi uumoo. Baladaami. Asii gadallayyaa. Baladaami. Sodaa eenyuu galla. Baladaami. Kottaa bilee kottaa. Baladaami. Babattee keechabee. Baladaami. Loltaa bilee loltaa. Baladaami. Mamattee keenyabee. Baladaami. Shagoo ya sarriiti. Mana waamin dhiiroo gaafatiki. Shagoo ya sarriiti. Mana waamin dhiiroo gaafatiki. Naada batere, Egaa jaallateere. naan inji guure, Egaa sinni buure.
maal jette jaartiin kan dabbaa disaasa waan jetteen gaaffii borammaan si gaafa amantaa fi si haamsisa amma waatii si waamsisa kaafii haamte maleen galchu waatii waamte malee galtu kaafii haamte maleen galchu meeshaa gattee malee galtu shagoo ya sarriiti mana waamiti rogaa batiiki shagoo ya sarriiti mana waamiti rogaa tee dhiira kaafti baladaami dhiirritii kiijibba baladaami harraba dheeratti baladaami gadee nooruu somba baladaami kaleessa galgala baladaami ya galgaleessitu baladaami hasan jira jette baladaami nan jajjabeessitu baladaami shagoo ya sarriiti mana waamiti rogaa batiiki shagoo ya sarriiti mana waamiti rogaa batiiki shagoo ya sarriiti mana waamiti rogaa batiiki Tumata ijoollee keenya. Akkasumalee. Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaa guyyaa har'aaf jennee qopheeffanne kanumaan goolabna. Waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa ta'uu isiniin jechaa sagantaa guyyaa biroo nagaa wal agarruutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof Gadaan Gadaa bilisummaati.